Hello, jirtu hordoftoonni Kokeeftiyoop akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isin akka qabu jecha isin dura leadership and change management summary isaa ilaalaa jirra. Kanneen konseptiilee exit exam irraa dhufan chapterii tokkoffaa hanga chapterii shanaffaa keessaa calallee ilaalaa jirra. Yeroo darbe introduction to leadership jechuun maal jechuudha? Leadership good leader kan jennu yoo maal ta'edha? Characteristics of a good leader and the features of a good leaders, garaagarummaa leadership and the manager maayinni kan jedhu ilaallee turree, management style and theory kan jedhu irraa eegallee behavioral theory haga jedhu lammaffaatti ilaallee turree, har'ammoo past goal theory kan jedhu irraa eegallee kan ilaallu ta'a. So past goal theory kana kan develop godhe Martin Evans and Robert House jedhama. Bara 1970 gidduutti saayintistoonni lamaan kunniin past goal theory of leadership kan jedhu kana develop godhan jechuudha. So they clarify the past to help their followers to move forward from their current position toward achieving the work goal. Akkuma maqaan isaa nutti himutti past goal gaafa jennu, past jechuun daandiidha, goal jechuun immoo kaayyoo dhaabbanni tokko qabatee ka'uudha. Kanaaf liideriin tokko maal gochuu qaba jedha? Daandii followeroonni isaa irra deemuudhaan goolii isaanii achieve gochuudhaaf ta'uu danda'a, yookaan immoo goolii dhaabbata sana achieve gochuudhaaf kan isaan fayyadu akeekuu qaba jedhee amana jechuudha past goal theory kun jechuudha. So the manager or the leader must be clarify the past to help their follower so as to move forward from the current position so as to achieve goal jedha. Bakka jiran or bakka amma irra jiran irraa hamma tokko sosochii taasisuudhaan achievement of the organizational goal sanaaf akka hojjetan taasisuu ilaalata. So the leader reduce the road block that occurs in the path of the follower and make their journey easier jedha. Egaa daandii isaanii salphisuu fi qaba jechuudha. Daandii isaanii complex gochuu hin qabu. Daandii hojjettoonni isaa followeroonni isaa irra deemuu qaban more of simplify gochuudhaan journey isaanii easy akka ta'u taasisuu qaba jedha. So the theory identify 4 types of leadership based on the past goal theory. There are 4 types of leader jedhee amana. Tokkoffaa directive leader kan jennuudha. Inni lammaffaan immoo supportive leader kan jennuudha. Inni sadaffaan participative leadership kan jennuudha. Inni afuraffaan immoo achievement oriented leader kan jennuudha jechuudha. Egaa akkuma maqaan isaa nutti himu directive gaafa jennu the leader that can be always associated with giving the direction jechuudha. Supportive gaafa jennu immoo the one that supports the followers so as to achieve the organizational goal jechuudha. Participative jechuun immoo exactly ufuma isaa followerota isaa wajjin participate gochuudhaan galma gahinsa kaayyoo dhaabbata sanaaf kan hojjetu jechuudha. Achievement oriented jechuun immoo task oriented jechuudha. Karaa biraatiin achievement yookaan galma gahinsa hojii sana irratti xiyyeeffata malee namootaaf yookaan hojjettootaaf fookasii kennuu dhabuu danda'a jechuudha. So kanaaf akkaataa past goal theory metidii irra hundaa'uudhaan leadershipii bakka afuritti qooduun akka danda'amu directive, supportive, participative and achievement oriented leader akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaan contemporary theory of leadership kan jennuudha. Today the leadership theories also try to explain how certain leader can achieve extraordinary level of performance from their followers. Egaa more of nowadays contemporary leadership of theory fayyadamna. Maalifi namoonni leader ta'an almost extraordinary level of performance warroota qabanidha. Followerota isaan step tokko yookaan immoo at least isaan irraa dandeettiinis ta'uu danda'a. Dandeettii yaaduu, dandeettii hojii tokko hojjechuudhaan ta'uu danda'a. Dandeettii isaanii, skiilii isaan qabaniin hamma tokko followerota isaan irraa kanneen caalanidha jedhee amana contemporary leadership theory gaafa jennu jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa transactional theory dha. Transactional leaders who guide or motivate their follower in the direction of established goals by clarifying the role and the task requirement. Kanaaf transactional leadership gaafa jennu this leadership hojjettoota isaa motivate kan godhu yookaan guide gochuudhaan waan dhaabbanni sun establish godhe yookaan goolii inni dura establish godhe sana clarify gochuudhaan akkasumas taskii isaan hojjechuu qaban adda baasuudhaan akka isaan hojjetan taasisuu ilaallata jechuudha. Transactional leadership gaafa jennu
So the workers are motivated by reward and the punishment. People perform their best and obeying the instruction, the command of the leaders, and the subordinate need to carefully monitor them. Maal of keessatti qaba tokkoffaa hojjettoonni motivate akka ta'an riwaardii garaagaraatiin motivate akka ta'an ta'uu danda'a yookaan immoo punishmentiidhaan motivate akka ta'an taasisuu ilaallata. Akkasumas namoonni dandeettii isaanii best ta'e baasuudhaan akka hojjetan taasisuu of keessatti qabata. Transactional leadership kun jechuudha. Inni biraa immoo hojjettoonni dhaabbata sana yookaan followeroonni liidarii sana follow godhan based on the instruction akkasumas commandii liidarichaa kanneen kabajan ta'uu qabu. Na subordinate need for to be carefully monitored dha. Fedhiin isaanis wanti isaan barbaadan maa inni kan jedhu carefully monitor akka godhamuu fi akka hubannoo keessa galu kan ibsudha jechuudha transactional leadership gaafa jedhu. Inni biraa transformational leaders kan jennutu jira. Transformational leaders kan jennuun immoo the leaders that inspire, follow or transcend their own self-interest for goods of the organization. Kun immoo more of transformational leadership kun maal jedha? Followeroonni kamiyyuu kan hojjettoonni dhaabbata tokko fedhii isaanii osoo hin taane fedhii dhaabbata sanaaf hojjechuu qabu. Fedhii isaanii gara duubaa kaa'uutiin yookaan fedhii isaanii yeroof ofirraa dhiisuudhaan fedhii dhaabbata sanaaf galma gahinsa dhaabbata sanaaf hojjechuu danda'u qabu jedha. Akkasumas inspire follower to give the new outlook for the old problem jedha. Yes, rakkooleen hedduun jiraachuu danda'u, probleemonni hedduun jiraachuu danda'u garuu karaa probleemii sana karaa haaraa probleemii sana ittiin solve godhan akka barbaadan kan jajjabeessudha jechuudha inni followerota isaa. Again, transformational leadership pay attention to the developmental need and the concern of the follower. More of developmental need and their concern isaanii hubannoo keessa galchuu kan danda'u, attention kan kennuu danda'udha jechuudha. And the transformational leaders are able to excite, arouse and inspire follower to exert extra effort. More excite akka ta'an, happy ta'anii, gammadanii, inspire ta'anii, humna qaban hundaan galma gahinsa dhaabbata sanaaf akka hojjetan taasisuu danda'a jechuudha transformational leaders gaafa jedhu. Inni itti aanu charismatic leadership dha. Charismatic leadership means the leader who uses his or her communication skill, persuasiveness and charm to influence the others. Akkuma maqaa isaa irraa ilaaltanitti charismatic leadership gaafa jennu liidarii hojjettoota isaa communication skill inni qabuutiin dandeettii namoota amansiisuutiin amansiisee influence gochuu kan danda'udha jechuudha. Charismatic gaafa jennu. More of charismatic leaderiin kun yeroo baay'ee strong communicator warroota ta'anidha. Empathic and relatable hariiroo cimaa warroota uumuu danda'an warroota followerota isaa wajjin hariiroo cimaa uumuu warroota danda'anidha. Akkasumas confidence, motivational and engaging and as well as charming and optimistic warroota ta'anidha. Pessimistic osoo hin taane optimistic abdii qabeessa jechuudha. Wanti gara fuulduraa ta'u wanti isaan positive thinker warroota ta'anidha jechuudha. This is a charismatic leadership warri jedhamu. Mifa kanaani leadership skill and competency jedha. Skill as an acquired talent that the person develop related to specific task. Kanaaf liideriin skill akkamii of keessatti qabaachuu qaba? Dandeettii, taalentiin inni qabaachuu qabu, kompetensiin inni qabaachuu qabu maal fa'aa ta'uu qaba? Gaafa jennu technical skill warri jedhamu jira. Technical skill gaafa jennu refers to a person's knowledge and ability in any types of process or technique jechuudha. Concerning with things or words ta'uu danda'a or works and used for lost manager. More of technical skill kana warroonni barbaadan at lower level of management warroota jedhanidha. Isaan kunniin wanti tokko akkamitti akka hojjetamu sirriitti warroota beekanii teeknika akkasii beekumsa akkasii warroota qaban kanaan technical skill jennaan. Inni lammaffaan human skillidha. It is the ability to work effectively with people and to build teamwork. Namoota wajjin dandeettii hojjechuudha jechuudha kuni karaa biraatiin. Namoonni amalli isaanii akkuma bifa isaanii garaagara ta'uu danda'a. Fedhiin isaaniis akkasumatti garaagara ta'uu danda'a. Kanaaf namoota fedhii garaagaraa fi amala garaagaraa qaban kana handle gochuudhaan team workii dhaabbata sana keessatti build gochuun human skillii cimaa barbaada. Kanaaf liideriin kamiyyuu human skillii kana osoo qabaate baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee bareeda. It is a major part of the leadership behavior concern with people jedha. Yaa dhaabbanni tokko qabeenya fedhe yoo qabaate, resource fedhe yoo qabaate, humna namaa gahaa, humna namaa gaarii hin qabu taanaan dhaabbanni sun dhaabbatan jedhamu. Kanaaf the major part
of concern of leadership kan jennu human skill kana jechuudha. Human skill kana jechuudha. They used for three level manager jedha. Whether top level, middle level or at lower level human skilling kun bakka kamittu ni barbaachisa jechuudha. Inni biraa conceptual skill dha. Conceptual skill this is the ability of the leader to think in terms of models, framework and a broad relationship. Yes, conceptual gaafa jennu dandeettii leaderiin tokko wanta tokko moodel isaa wajjin wal qabsiisee framework jiru wajjin akkasumas relationship hariiroo wanta biraa wajjin qabu kan ittiin beeku yookaan immoo kan ittiin agarsiisudha jechuudha. Dandeettii akkasii qabaachuu qaba. Seeing the organization in a total picture and observing the whole picture from the organization as well as conceptual skill deal with an idea. Kanaaf conceptual skill gaafa jennu including idea generation kana fa'aa ilaallata. Wanta haaraa kalaqa haaraa dhaabbanni sun methodology irratti ta'uu danda'a, resource irratti ta'uu danda'a, bakka kamittuu haa ta'u kalaqa haaraa idea haaraa generate gochuu kana hunda of keessatti qabachuudha conceptual skill gaafa jennu. Inni biraa leadership competency dha. So competency gaafa jennu is the ability of an individual to perform a task using his or her knowledge, education, skill and experience jechuudha. Experience. Kanaaf leaderiin tokko good leader akkasumas bad leader kan jennuun based on the competency isaati jechuudha. The ability of an individual to perform task. Yes, level of the education ta'uu danda'a. Sadarkaa barnoota isaa, beekumsa inni qabu, skill inni qabu, experience inni as dura qabu. Kana hunda ilaala jechuudha competency gaafa lan. Kanaaf kanarra hundaa'uudhaan leaderii tokko good leader and bad leader jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf good leader are early and greet you and respect you. Yes, nama jaallata, nama kabaja, nama nagaa gaafata yeroo baay'ee good leader gaafa jedhu. Good leader talk with you. Yes, namoota wajjin haasaa. Uf gadi buusee namoota wajjin ni mari'ata. Akkasumas good leader put themselves last and the mission and the team first. Yeah. Leaderii gaarii gaafa taatu waa'ee fedhii kan kee gara duubatti ansita. Mishinii dhaabbata saniitu dursa. Akkasumas tiimii hojii sana hojjetantu acknowledge yookaan reward jiru fudhachuu qabu jedhee amana. And the good leader develop other good leaders. Yes. Leaderiin dhaabbata tokko good leader ta'e taanaan followeronni isaa baay'een isaanii they are good leader ta'u jechuudha bakka inni hin jirretti. And a good leader communicate their thoughts jedha. Feeling inni qabu ni dubbata communicate gochuudhaan kanneen biraa wajjin walii galachuudha. Inni biraa listening dandeettii dhaggeeffachuu qaba jechuudha. Inni dhagaa. Yes, dandeettii akkasii qaba. Inni biraa coaching namoota leenjisuu coach gochuu, trusting amanuu, not giving orders. Yes, and providing direction. Rather than order kennu osoo hin taane direction provide godha jechuudha. Good leader gaafa taatu you have to have such type of manner. Haala sana bad leader gaafa ta'u bad leader set appointment and late for them jedha. Yes, qaxaroo baay'isa. Hojii kamiyyuu boroo hojjanne yookaan immoo guyyaa akkana hojjanne illee kan dabarsuudha bad leader kan jennuun kun. Qaxaroo baay'isuun tamala bad leader dha. Inni biraa talk down to you. Bad leaders develop themselves jedha. Like dishing out orders, failing to listen, exhibit, do as I say, not as you do. Yes, akkan jedhetti akka birookiraasiin jedhutti hojjedha malee akkaati jettetti hojjechuu dandeessu jedhee faa nama amanu. Provide inadequate supports, withholding information, being afraid to discipline jedha. Kanaaf isaan kunniin amaloota bad leader warroota jennuunidha. Kanaaf leadershipin tokko good leader or bad leader jechuu dandeenya. Kana jechuuf garuu based on the competency and the skill as well as knowledge and the communication skill inni qabu, human relation skill inni qabu sana ilaallee leaderii tokkoon good and bad jechuu ni dandeenya jechuudha. Yes, good and bad jechuu ni dandeenya. Inni itti aanu leadership style kan jennudha. So leadership style garaagaratu jira. Leadership style garaagaratu jira. Kanaaf the first leadership style is authoritarian leadership style kan jennuuni kana. It's also known as authoritarian leaders. So the leader having all power in his hand jechuudha. Karaa biraatiin aangoon hundi harka isaa
jira jechuudha. Kanaaf authoritarian leadership style gaafa jennu almost characterized by control over all direction jedha. Yes, decision isaa sumatu murteessaa. Information flow isaa top down idha. Power isaa akkuma jiru yookaan authority isaa guutumatti centralized godha. Decentralization of power hin jiru. Sanaan authoritarian jedhama. So autocratic leader typically make a choice based on their own ideas and the judgment. Yeah, fedhii isaa irratti hundaa'eeti kan idea yookaan murtoo wayii kan murteessu. Rarely accept or advice from others. Yes, followerota isaan dhaga'u. Leader makes a decision by ofuma isaa murtoo murteessaa. Leader or no input from group memberoonni akka qooda fudhatan yookaan immoo yaada akka kennaniif hin kakaasu yookaan meeggatti hin kennu hamileetti hin kennu jechuudha. Akkasumas does not consult staff isaa consulting godhu hin mariisisu. Rakkoon tokko yoo uumame murtoo mataa isaa kenna jechuudha. Hojjettoonni waan inni jedhe hojjechuu malee waan isaan jedhan hin dhaga'u. And also rely on threats and the punishments to influence staff. Yes, yeroo baay'ee sodaachisuu ni adabamta jedhanii doorsisuun jira jechuudha followerota isaa jechuudha. Kanaaf punishmentiin akka jiru adabbiin akka jiru yeroo baay'ee kan himu yoo ta'e inni sun authoritarian yookaan autocratic leadership jennaan jechuudha. Inni biraa impose order and restriction ajaja baay'isa. Ajajji sana keessatti immoo restriction ni jira. Yes, such type of leader is known as authoritarian or autocratic leadership. Inni kan biraa immoo democratic leadership style kan jedhudha. So it's also known as participative leadership. Yes, followeronni qooda ni fudhatu gahee ni taphachuu jalatti participate gochuu keessatti mirga guutuu kennamaaf jechuudha. Akkasumas the member of the group take more participative role in the decision making process. Yes, murtoon tokko gaafa murteeffamu qooda ni fudhatu jechuudha. Gahee isaanii, share isaanii, yaada isaanii ni kennu jechuudha. And also the most effective and the lead to higher productivity, better contribution from group member jedha. Yes, productivity irratti kun very high. Inni biraa group member are encouraged to share ideas and opinion. Yes, memberoonni yookaan miseensonni gruupii sana keessa jiran yaada isaanii akka share godhan ni jajjabeeffamu. Opinion isaanii akka kennan ni jajjabeeffamu jechuudha. Yes, creativity is encouraged and rewarded. Wanti haaraa kalaqni ni jajjabeeffama gaafa democratic leadership qaban jechuudha. Produce high quality and high quantity product. Wanti hojjetamu qulqullina kan qabudha jechuudha. Qulqullina qofa osoo hin taane quantitiin isaas akkasumatti ni baay'ata yookaan ni dabala. Collaboration or cooperation, team spirit and high moral akkasumas friendliness. Yes, hiriyyummaan walitti dhufeenyi wal gargaaruun moraaliin cimaa qabaachuun jira jechuudha gaafa democratic leadership style dhaabbanni tokko follow godhu jechuudha. Yes, and the third one is laissez-faire or free rein leadership style kan jedhamudha. It is also known as delegative leadership jedha. Kana jechuun yeroo baay'ee hojjettoonni yookaan followeronni leaderii sana jala jiran mirga guutuu mirga ofii ajajuu aga sadarkaa sana ni kennamaaf jechuudha. Mirga qabu jechuudha. Therefore sana maal jenna delegative leadership jennaan yookaan hand off style jennaani. So the leader offer a little or no guidance to the group members. Leave a decision making up to the group members. Aga sadarkaa ofumaan murteessuu ni danda'u. Interference leaderii hagas maraa guddaa miti baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha. So effective in a situation where a group member are highly qualified in an area of expertise. Yeroo baay'ee laissez-faire or free rein leadership style kun effective akka ta'u yoo barbaadame memberiin achi jala jiran baay'een isaanii quality guddaa warroota qaban yoo ta'edha. Eeriyaa yookaan experience yoo qabaatan bakka waan hojjetan kan sirriitti beekan yoo ta'e isaan sanaan maal jennaanii high what called laissez-faire jennaan jechuudha. Inni biraa complete freedom for followers to make decision jedha. Yes, mirga guutuu qabu decisionii tokko murtee tokko kennu keessatti jechuudha. The manager provide a little or no direction jedha. Yes, directionii xiqqaa ta'e bichaa involve godha malee hagas maraa deeply keessan seenu jechuudha. All the authority or power are given to the staff. Mirga guutuu kennaa fi staffiin kamiyyuu especially yaada kennu akkasumas murteessuu keessatti gahee guddaa inni taphatu jechuudha.
itti taphatu jechuudha. So isaanin kunniin the leadership style that can be applied in different organization. Dhaabbanni kamiyyuu leadership style kanneen fa'aa apply godha jechuudha. Inni biraa an overview of organizational change management kan jedhudha. Egaa changing akka jedhu dhaabbata kamiyyuu keessatti whether private or government change are there. So changing gaafa jiraatu immoo change sana akkamitti manage goona kan jedhu baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha. So alteration in an existing condition of an organization and is an act or the process or result of making or becoming different. And it is something that different from what is usual. Kana jechuun jijjiiramni jira yookaan immoo changing jira gaafa jennu changes wanta barame wanta duraan beekamuun ala wanti haarofti tokko gaafa uumame yookaan gaafa jiru there is change jenna jechuudha. So the transition from the current state to the future one or a different phenomena is known as change. Kanaaf jijjiiramni barbaannu baannus karaa adda addaatiin maal ta'uu danda'a dhufuu danda'a jechuudha. Change is inevitable jedha. Dhoowwin hin dandeenyu, dhaabuu hin dandeenyu. Jaalannus jibbinus change hin jira jechuudha. Amma change sana fudhannee akkamitti apply goonee gara waan gaarii gara qabatamatti geeddarra kan jedhu gaaffiidha malee change is inevitable jenna jechuudha. So how we can manage change? So change management can be defined as the process of managing change. So an effective management of new method and the systems in an ongoing organization jedha. So systemii garaagaraa fayyadamnee methodology garaagaraa fayyadamnee change dhaabbata tokko keessatti uumamu maal goona manage goona jechuudha. So again change management refers to making of change in a planned and managed or systematic fashion. So change management is a method for reducing and managing resistance to change when implementing process. Dhaabbata tokko keessatti fakkeenyaaf changein haarofti tokko gaafa dhufu resistance hin jira jechuudha. Hojjettoonni sodaan jira sababa sistemii kanaaf hojii keenya dhiisuu dandeenya, hojii irraa ari'amuu dandeenya, promotionii dhabuu dandeenya jedhanii firiin akkasii jira jechuudha. Kanaaf resistance akkana maal gochuu qabna manage gochuu danda'u qabna jechuudha. So the aim is to more effectively implement a new method and systems in an ongoing organization. Kanaaf change sana manage gochuudhaaf maal gochuu danda'u qabna? New methodology in the system implement gochuudhaan organizational change sana adapt gochuun gara opportunity itti geeddaruu danda'u qabna jechuudha. So the change to be managed lay within and are controlled by the organization. So this one is how change is inevitable and the change can be managed jechuudha. Force of organizational change gaafa jennu internal and external force hin jira. So the force can be classified into internal and external force of change jechuudha. External force warroonni jedhaman fakkeenyaaf social cultural factors or force include norms like education, population, literacy, tradition, customs, rate of urbanization. And then they are what? External change jechuudha. External change jechuudha. Inni biraa economic force warroonni jedhaman economic condition of the country, market condition, demand for the product, competition, price determination, buying capacity of the consumer or customer, cost and the benefit, position, distribution of an income. Inni kunis factory biraadha jechuudha. External factory jechuudha. Economiin biyya tokko change tokkodha factory jechuudha. Demanding product tokko competitionii product yookaan immoo business tokko irra jiru yookaan biyya sana irra jiru price determine gochuuf murteessaadha. Dandeettiin bituu customerii yookaan namoota maamiltoota keenya innis factory biraadha jechuudha. Kanaaf isa kanaan bakka tokkotti external force jennaan jechuudha. Inni biraa political and legal force jedhama. So political and legal force means the force include political systems, ideology of ruling and the major opposition party, political stability, various legislation for the business. Kanaaf political and legal forcing inni kunis external factor of change jechuudha. Politikaan biyya tokko maal fakkaata? Ideoloojiin biyya sanaa keessa jiru maa inni? Opposition party maal yaadu? Akkam gochaa jiru? Stability or political stability sun maal fakkaata? Kan jedhu kan nuti himu political and legal force kan jennu kana jechuudha. Inni itti aanu technological force.
So may bring a major change in organization that include new technical production, new procedure of the products, research in the development, transfer of technology. Isaan kun immoo technological force jenna. Teknooloojiin akkuma beektan yeroodhaan update ta'aa deema. Update gaafa ta'u fakkeenyaaf teeknikii haaraa fiduu danda'a productioniidhaaf, especially for production manager. Procedureonni jijjiiramuu danda'u. Kanaaf procedure kaleessa beeknu sanaan adeemnu jenne maybe ta'uu dhabuu danda'a waan ta'eef procedure sana addaaf gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa work environment force organization force include customer loyalty, suppliers, regularity, community, attitudes and recognition by the society. Inni kun work environment force kan jedhamudha. Bakka hojiitti amanamummaan maamiltoota keenyaa maamiltoota keenyaaf amanamummaan keenya maal fakkaata? Supplieriin yookaan dhaabbanni nu dhiyeessu raw materialii ta'uu danda'u wantoota garaagaraa kan nu dhiyeessu sun seera ittiin bulmaanni isaa maal fakkaata? Hawaasni sun attituudiin isaa product keenyaaf ta'uu danda'a. Wanta nuti oomishnu sarviisii nuti kenninuuf maal fakkaata? Kan jedhu beekuun gaariidha. Recognition by society beekamtiin society'n nuuf qabu maal fakkaata kan jedhu kana hunda external factors under work environment jalatti ramaduu dandeenya jechuudha. Internal force warroota jedhaman internal force the one that is top management, it is philosophy and the corporate policy. For example, internal keessa top management level philosophy isaanii, policy isaanii maal fakkaata? Inni biraa promotion, resignation and the transfer ruling factory biraa. Inni biraa change in the perception, attitude, feeling, belief, expectation of an employees of an organization. Isaan kunis they are externally jechuudha. Internally jechuudha. Inni biraa change in work schedule, allocation of the duties of the job content, duty hours, composition of the work. Yes, namni duty garaagaraa hojjechuu danda'a. Schedule hojii overload ta'uu danda'a. Inni kunis factory biraa. Allocation of duty hojii gaafa allocate goonu staffoota keenyaaf it needed a care jechuudha. Job contenting by itself sa'aatiin hojii ala gaafa hojjetamu immoo what you call overload hours isaan kunniin they are another factory jechuudha. Internal force jalatti jechuudha. Change in internal environment of an organization is very important and it is mandatory factory jechuudha. So the process of change gaafa jennu one strategy of change is through the adoption of the system approach. System approach gaafa inni there is old state jira. Old state sana unfreeze goona awareness of they need to change. Yes, old system kana old state kana change gochuu barbaanne yoo jenne maaliif kan jedhu sana maal gochuu qabna? Recognize yookaan barsiisuu qabna, awareness kennuu qabna jechuudha. Sabooda change movement eegalla. From old state to new state, then refreeze jedha assurance of the permanent change jechuudha. And finally new state sana argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf step hedduutu jira, especially adoption of system approach during change. Unfreezing gaafa jennu it is the managerial responsibility of preparing a situation for change jechuudha. It is the managerial responsibility of preparing a situation for change, sometimes called a boiled frog phenomena. So what I mean by this statement kan jedhu ilaaluu dandeessu inni itti aanu changing idha. So the changing stage involves taking action to modify the situation by changing things such as the people, the task, structure, technology and the organization. So change can affect all aspects of an operation and the functioning of the organization. So this one is how changing can involve different action and the situation. Refreezing is the final stage in the planned change process. Refreezing involves evaluating the progress, the results, and assessing the cost as well as the benefit. So cost benefit analysis. Refreezing case that allows for modification to be made in the change to increase its success over time. As modification in garagara yoo nu barbaachise modify gochuu maaliif
wantoonni nuti modify goonu suni adeemsa keessatti success dhaabbata sanaaf success kan fidan yoo ta'e change sana evaluate gochuu manipulate gochuun nurraa eegama jechuudha. So arraaf nugaa yeroo biraa resistance to change kan jedhu kanarraa eegallee kan ilaallu ta'a. Ammas leadership and change management kan jedhu kuni wanni isin amma dhiyeessaa jiru yeroo baay'ee wantoota gaafiilee exit exam irra dhufaniif PowerPoint isin fayyadudha jechuudha. Concept isin fayyadudha. Kanaaf ishee kanarraan ba'u jechuudha. Isa amma barachaa jiru kana sirriitti of keessatti qabannee gaafiilee kennaman keessa irra deddeemnee kan hojjennu ta'e viidiyoo kanarraan darbu jechuudha gaafiin baay'ee. Sababa saniif chapter 5 hunda bakka tokkotti slaayidii xiqqoodhaan kan isiniif present gochaa jiru jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti ilaalu chaanalii keenya subscribe viidiyoo keenya immoo like gochuu gaafa viidiyoo agadhiifnu akka isin bira ga'u immoo mallattoo notification sana all gochuu hin dagatinaa jenna. Gaafiilee exitii jala jiraan ammas hojjechaa jiru kana hojjechuudhaan dhuma irratti successful akka taatan abdiin qaba. Viidiyoo paartii sadaffaatiin haga ol arginutti bakka jirtanitti nagaatti.